Seenaa bulchiinsa siyaasaa biyya kanaa keessatti saboonni sablammoonni fi uummattoonni mirga walqixa dubbachuu aadaa fi duudhaa isaanii dhaggeeffachuu qixa hirmaachuu fi wal faana guddachuu qabaatanis faallaa kanaatiin aadaa fi eenyummaan isaanii dhokatee turuun ni yaadatama. Bara bulchiinsa mootummaa gonfoo yeroo jalqabaa heerri mootummaa bara 1923 fi irra deebiin bara 1955 fooyya'ee ba'e dabalatee hanga bara xumura bulchiinsa mootummaa dargiittis heeronni bahan fedhii fi faayidaa mootummoota bara sanaa milkeessuu qofaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u mirga saboota sablammootaa fi uummattootaa kabachiisuu irratti sumsumni jijjiiramu sittoo hin mi'eessu mammaaksa Oromoo sana ta'eefi sadaasa 29 bara 1887 kan mirkanaa'e heerri mootummaa saboota sablammootaa fi uummattoota mirga ofiin of bulchuu gonfachiise aadaa fi duudhaa waliinis wal barsiise. Ajandaa keenyaanis kanuma irratti xiyyeeffannaa hayyuu federaalizimii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaa Abdurazaq Muhammed dubbiseera dhaggeeffadhaa. Yoomoo keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha galatoomee federaalizimii jechuun maal jechuudha? Federalizimii jechuun qoodinsa aangoota sirna mootummaa keessaa yookaan caasaa mootummaa keessaa isa tokkodha yookaan gosa tokkodha jechuudha. Akkaataatti mootummaan biyya tokko caafeffamu keessaa isa tokkodha. Federalizimiin beesikaalii kan inni xiyyeeffatu qoodinsa aangoo irratti. Aangoon mootummoota sadarkaa adda addaa jiran gidduu heeraan seeraan qoodamee kan itti kennamu jechuudha. Mootummaan gidduu galeessaa aangoo mataasaa qaba. Mootummaan naannoos aangoo mataasaa qaba. Aangoo waliin immoo qabaatu mootummaan daka jirus kan aanaa ta'uu danda'a, biyyarraa biyyatti adda ta'uu danda'a, aangoo mataasaa qabaata jechuudha. So basically qoodinsa aangoo faana wal qabata waa'ee federalizimii gaafa haasofnu jechuudha. Erga sirni federalizimii biyya keenya keessatti jiru ooluu jalqabee sabootaaf sablammoonni maal fayyadaman? Biyyi kun uumamaan biyya daneessadha. Yeroo baay'ee sabdaneessa hooma jenna malee daneessummaadha kan ilaaluu qabnu. Diversity kan jennu kana jechuudha. Sabummaatiin daneessadha, afaaniin daneessadha, amantaadhaan daneessadha, even teessuma lafaatiin illee daneessadha jechuudha. Gammoojjii baddaa jennee qoqqoodnaa jechuudha. So kana jechuun daneessa gaafa ta'u sirni biyya kanarratti sirni siyaasaa yookaan sirni bulchiinsa biyya kanarratti diriiruu qabu sirna wantoota daneessa ta'an kana hammachuu danda'uudha jechuudha. Kanaaf mootonni bara 1983tiin dura bulchiinsi ture garuu isa kana dagateeti qeenxeedhaan sirna qeenxeetiin biyya kana bulchuu fi kan yaalame waggaa dheeraaf jechuudha. Biyyi kun saba tokkitee afaan tokkoo fi aadaa tokko amantaa tokko duwwaa qabdutti daaleeti kan inni sirna akkasiitiin yaale. Sun immoo hin taane saba lammiin gaaffii mirgaa, gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu, gaaffii eenyummaa kaasamee qabsoo gurguddaa ture. Qabsoo taasisamiin mootummaan bara 1983 gaafa jijjiirama guddaadha kan jedhamee yaadamu. Sirna ittiin biyyi kun buluu qabdu sirna federalizimii. Federalizimii keessaa immoo sirna federalizimii baay'inummaa yookaan daneessummaa kana irratti hundaa'e. Federalizimii adda addaatu jira waan ta'eef warra kan federalizimii teessoo lafaa warra jiran jiru waan ta'eef federalizimii aadaa afaanuma irratti hundaa'e gaaffii uummataa waan ta'eef sana diriirsuun injifannoo tokko jechuudha, jijjiirama tokko. Isaa booda garuu dimokiraasii itti dabaluu dhiisuutiin bulchiinsa gaarii itti dabaluu dhiisuutiin hanqina mataasaa yoo haa qabaatu malee sabaaf sablammiin kanarraa baay'ee bu'aa gurguddaa argateera. Aadaasaa afaan naannoo isaatti afaan immoo heera duratti afaan hundumtuu biyya kanaa walqixa ta'uusaa aadaan hundumtuu walqixa ta'uusaa kan itti mirkanaa'ee fi amma danda'ametti sadarkaa aanaatti haa ta'u sadarkaa naannootti sabaaf sablammiin ofiisaa of bulchuu biyyattii keessatti immoo walootiin biyya bulchuu kan jedhu kana yaaliin adda addaa taasisame kun injifannoo gurguddaa fi bu'aa sabaaf sablammoonni argatan jenneeti kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Sabaaf sablammoonni bu'aa kana argachuu isaanii eega beekame eenyummaa sabaa fi sablammoota kan gonfachiisu eega ta'e sirni federalizimii kun maaliif sirni federalizimii kun qeeqama? Qeeqni baay'ee maaliif irratti dhiyaata? Sirriidha. Dhaabbileen siyaasaa hedduun biyya kana keessatti sirna federalizimii keessumaa sirna federalizimii sabummaa irratti hundaa'e kana akka ka'umsa rakkoo waan hundaatti godhanii ol kaasanii ilaaluu duwwaatu hin ta'in irratti falmuutu mul'ata jechuudha. Kun maaliif? Kuni tokkoffaa akkuma siin jedhee gareen kuni sirna duraarraa warra fayyadamaa turedha jechuudha. Ilaalchuma isaanii irraa jalqabee biyya kana keessatti walqixxummaatti warra amanne jechuudha. Sirni federalizimii dimokiraasiitiin yoo dabalame walqixxummaadha. Sababa sablammiin biyya kana walqixa kan jettu kana fudhachuu dhabuurraan jechuudha. Seenessa dogoggoraa kanaan dura ture. Sabni wayii akka biyya kana ijaaruuf abbummaan itti kenname. Sabni wayii immoo aadaan saduwwan biyya kana akka qaroomsutti ilaaluu wayiitu jira jechuudha. Afaan wayii afaan tokkitee duwwaa yoo qabaannetu biyyi kun guddatte jedhanii warri yaadan.
gaafa jara kana sirriitti immoo ilaaltu eenyummaa isaanii gaafa ilaaltu aankoo caalaadha jechuudha. Afaan isaanii aadaa isaanii duwwaan biyya kana keessatti olaantummaa argate sabni inni kaan akkuma kanaan dura waggoota 70 turanii dhiitamee isaan jalatti Itoophiyummaanis karaa isaanii sartifikeetii Itoophiyaa yookaan ID Itoophiyaa karaa isaanii afaan isaaniitiin duwwaatiin fudhattee darbuu kana waan barbaadanii fi gara sanatti deebisuuf fedhii gurguddaatu jira waan ta'eef akka itti mormu jechuudha. Baay'ee qeeqni hin danda'ama. Federaalizimiin rakkoon qabu jechuu miti kan fooyyee qabudha jennee fudhanna malee hanqina qabaachuu danda'a. Garuu qeequun waan tokkodha. Mormuun jira jechuudha. Mormanii against that yookaan faallaasaa socho'u ifatti mormuutu jira jechuudha. So kun immoo sababiin isaa isan sila kaasedha jechuudha. Xiinxala keessaniin waggoottan 6-7 asitti naannoon illee anan illee warri gaafii mirgaa kana dura gaafachaa turaniif deebii warra argatan jirani. Isa kana san akkamitti ilaaltan? Bara 1983 jijjiirama dhufe akka bu'aa guddaatti kan ilaalamu caasaan isaa hundeeffamuu isaati. Caasaan sirna federaalizimii heerri bara 1987 mirkanaa'e kun murtoo gurguddoo fidee dhufeera. Garuu immoo hanqina gurguddaa qaba ture jechuudha. Hanqinichi suni dimokiraasii fi walqixxummaa haqa qabeessummaatiin garuu raawwachuu hin dandeenye jechuudha. Adawaayin biyya gaafa bulchaa ture federaalizimii kana keessa okateeti garuu garee bicuutiin duwwaa faayidaa isaa eegsate isa kan akka gowwomsuu wayii harka wayyaa jalaatiin ofiisaa hoogganaa ture jechuudha. Fake federalism jechuu dandeenya jechuudha. Federalizimii haqatti lafa hin qabanne ture jechuudha. Jijjiirama bara 2010 biyya keenya irratti gaggeeffame asitti wanti hojjetamaa jiru federalizimii kana haqa qabeessa gochuudha jechuudha. Haqa qabeessa gochuu keessaa tokko akkuma tu sila kaaste duraan naannoleen ofiin of bulchina jedhanii gaafa gaafatan rakkoo adda addaa keessa walitti bu'insa hanga namni lubbuun namaa bahutti gahaa ture naannoleen ofii hiree ofii isaanii murteeffatanii ofiin of bulchuuf hundeeffamaniiru jechuudha. Naannolee dabalataa argatteetti biyyattiin jechuudha. Gama biraatiin immoo biyya hoogganuu keessatti paartiin amma biyya hoogganaa jiru kun sababa sollammii paartii biyyoolessaa ta'ee garuu sababa sollammiin almost all jechuun bifa danda'amuun sadarkaa hooggansa olaanaatti kan keessatti hirmaachaa jiru jechuudha. Kanatti immoo dimokiraasii lafa qabsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Isas waggoota 5-6 darban kana dirree dimokiraasii bal'isuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran gurguddoon ilaaluun danda'ama jechuudha. Dhaabbilee dimokiraasii cimsuuf filannoon haqa qabeessaaf bilisa ta'e akka gaggeeffamu tattaaffiin taasisamu boordii filannoo biyyoolessaa fooyyessuuf hojiin hojjetamu isaan kun qaama dimokiraasii lafa qabsiisuu faana wal qabatu waan ta'eef federalizimii haqa qabeessa lafa qabsiisuuf tarkaanfiiwwan fudhatamanii fi fudhatamaa jiran baay'ee murteessoodha. Kanarratti immoo marii biyyoolessaa gara fuulduraatti ta'u jedhamee irratti hojjetamaa jiru kun isa sirriitti milkaa'amee irratti waliigaltee gurguddaa irratti geenyaan sirna federalizimii sabdaneessummaa kana lafa qabsiisuuf gumaacha mataasaa qaba waan ta'eef jijjiirama hedduudha fi abdii namaatti kennan hedduutu hojjetamaa jiru jechuudha. Madaa qorqalbii saboota sablammoota keessattuu amma duraan ani saba kana jedhanii himuun baay'ee ulfaata ture. Kan saba biraa ta'anii osoo jiranii eenyummaa isaanii dhoksanii yookaan eenyummaan isaanii dhokatee saba biraatiin aadaa amantaa saba biraatiin kan mul'atan foddaa san keessan kan of ilaalan baay'eetu ture. Dhugaa dubbachuuf biyya kana xiqqoo paradooksii kan ta'u yookaan wal faallaa wayii kan ta'u biyyi kana uummata hundumaati. Saba sollammii biyya kana keessa jiran kan manni maree federeeshinii beekamtii kennee fi 76 jiru. Barreessonni adda addaa 80 isaa ol jedhanii barreessu. Federeeshiniinis hin qorachiisa jedheen abdii qaba. 76 ol ta'u actually beekamtii kan qaban jedheen kaasa official waan ta'eef jechuudha. Kan ammoo uumaatu uume akkasitti jechuudha. Sabni ofiisaa of uumeeru hin jiru. Kun haqa lafa jiru jechuudha. Kun utuu jiruuti garuu sirni biyya kana gaafa modern politics yookaan siyaasa ammayyaatiin biyyi kun ijaaramtee wal hoogganuu jalqabdeeti akkuma silasii kaase olaantummaa afaan tokkoo fi olaantummaa aadaa tokkootiin biyya kana assimilationist approachidhaan biyya kana bocuuf olaantummaa sanaan bocuu duwwaa miti balaansa. Saba sakaan immoo akka gada aanaatti akka homaa gatii hin qabneetti afaan saba kaanii tuffachuu structurally irratti hojjetameeti sabni sun akka gadaantummaan itti dhagahamu. Afaan saba sana saba adda addaatiin biyya kana kabayi kana akka gadaantummaatti ilaalu. Sodaas anillee fakkeenyaaf sila garramoo kan hin ta'e kanaaf jechuun danda'ama jechuudha. Extremely yoon deeme jechuudha. Sun maal jechuudha irratti hojjetame waan ta'eef sirni sun karkulemeetiinis miidiyaatiinis siyaasaanis carraa hojii adda addaa kennuu horkachuu carraa karaa biraa horkachuu faana wal qabatee haraasmentii gurguddaa lammii biyya kanaa ta'e lammii biyya kanaa irratti psychological waarii gurguddaa gaggeeffamaa ture baay'isee waggaan isaas dheeraadha. Government tooliitiin gaggeeffamaa ture meeshaa mootummaatiin gaggeeffamaa ture nama dhuunfaatu gaggeessaa ture miti meeshaa mootummaatiin imaammata mootummaatiin gaggeeffamaa ture waan ta'eef
kanaaf inni kaan inni akkas irratti dhiibamu kun immoo warra dafee konchees ta'etu irratti qabsaa'ee waan godhe malee warra kaan gadaantummaan itti dhagahame jechuudha. Kanaaf amma sirni federaalizimii kun guyyaa sabootaaf sablammoota waggaadhaan jaasa kabajamu fi kun qabu maali sabootaaf sablammoota? Hiikkaan isaa guddaadha. Tokkoffaa baay'ee tokkummaatii walitti dhufanii kabajuun waan tokkodha. Walqixa nuti sabni hundu tokko kan irra keessa taa'u kan tokko kan jala taa'u hin jiru. Biyya kana walqixa ijaarre. Biyyi kun hunda keenyaati. Biyya kana keessatti walqixa bilisummaa qabna. Walqixa dirree tokkotti baanee waggaatti yeroo tokko waliin yaadan. Constitution yookaan heerri kun hunduma keenyaaf beekamtii kenneera kan jedhu simboolikaali kan ergaa dabarsudha jechuudha. Lammaffaa immoo egaa wanti kun marii adda addaatiin hojiiwwan adda addaatiin yeroo yooti as immoo hojii misoomaatiin dabalamee kabajamuutti ka'eera jechuudha. Gara jalqabaa tokko sirbanii magaaluu duwwaa ture inni sabaa sallammii walitti bahee sirbeema yoo gale biyya hiyyummaa keessaa hin baasu. So guyyaa sabaa sallammoota sababeeffachuun akka mataa isaa jiru mariin adda addaa wanti adda addaa fi misoomni adda addaa yoo gaggeeffame hiikoo gurguddaa qaba waan ta'eef hiikkaan isaa guddaadha jechuudha. Bareeda kanaaf amma sabootaaf sablammoota injifannoo gurguddaa akkanaa gonfatan kana tursiisuuf maal gochuutu sanirraa eegama? Misoomsuu waliin ta'anii waliif guddisuu wal kabajuu jechuudha. Kanatu irraa eegama uummata Itoophiyaarraa. Yaada bal'aa akkas ta'aniif ulfaadha. Aatis ulfaadhu galatoom naaf fayyadu keete. Balballoon keenya itti fufeera dhaggeeffattoota keenya oduu itti darbam. Itoophiyaan sirna federaalizimii hordofuu isheen sabaa fi sablammoonni biyyittii faayidaa guddaa argataniiru jedhan barsiisaan imaammataa fi sirna bulchiinsaa Dr. Kabbadaa Gannatiin turtii FM Finfinnee waliin godhaniin Hiwat Aragaawwi. Seenaa Itoophiyaa keessatti heerri barreeffamaa inni jalqabaa kan bahe bara 1923 bara mootummaa gonfooti. Heera barreeffamaa bara 1923 bahee dura dambii fi labsiiwwan jiraatan illee sanadaan barreeffamee kan bahe garuu heera kana. Qabiyyeen ijoo heera yeroo kana ragga'ee biyyi Itoophiyaas ta'e uummanni ishee kan mootichaa ta'u aangoof kabajni mootichaa akka hin tuqamne kan ibsudha. Heerri kun bara 1948 akka fooyya'u ta'eera. Heerri inni sadaffaa immoo heera bara 1979 bara mootummaa Dargii bahedha. Heerri kun mootummaan Dargii aangoo gad dhiisuu isaarraa kan ka'e waggoota 3 caalaa hojiirra ooluu hin dandeenye. Seenaa Itoophiyaa keessatti heerri ammayyaa barreeffamaa inni afraffaa Sadaasa 29 bara 1987 ragga'ee hagayya 15 gaazexaa Nagaariitiin labsamee hojiirra ooledha. Heerri kun heerota bara mootummaa gonfoof kan bara mootummaa Dargii baherraa adda kan ta'ee fi heddumina sabaa afaanii amantaa fi ilaalchaaf bakka kan kennu akka ta'e ogeeyyiin kan ragaa bahanidha. Heerri mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa tokkummaan biyyattii ittiin gudunfame kun qaama birootiin tumamee kan kenname osoo hin ta'in saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyyattii haala tokkummaaf walqixxummaa qabuun waliin nu jiraachisuu danda'a jedhanii mari'atanii kan tumanidha. Heerri kun ji'a Sadaasaa keessa ragga'uu isaarraa kan ka'e ayyaanni sabaaf sablammootaa Itoophiyaas waggaa waggaan ji'a Sadaasaa gaafa 29 kabajama. Ayyaanni sabaaf sablammootaa barana yeroo 19ffaaf mata duree waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincitti kabajama. Itoophiyaan sirna federalizimii hordofuun ishee saboonni fi sablammoonni biyyattii faayidaa guddaa irraa argataniiru jedhu miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi barsiisaa imaammataaf sirna bulchiinsaa kan ta'an Dr. Kabbadaa Gannatii gaaffiif deebii FM Finfinnee waliin gaggeessaniin. Bu'uura mootummaa keeyataa 8tiin beekamtii argatee jira. Kanarraa ka'ee immoo sabab sablammiin bu'uura mootummaa keeyataa 52tiin of bulchaa jira. Akkuma kana immoo aangoo mootummaa federaalaa heera mootummaa keeyataa 51 kennameef immoo kabajee walii wajjiniin immoo biyya bulchaa jira jechuudha. Kanaaf kana gochuu qofa otoo hin taane immoo aadaa isaa guddifachaa jira. Qooqa isaa guddifachaa jira. Turjumaana malee uummati kun haasa'uu kan jalqabe bu'aa sirna federaalizimiitiin. Qooqa isaa seenaa isaa guddifachuu kan jalqabe bu'aa sirna federaalizimiitiin. Guddifachuu irra darbee yuuniskoo irratti akka inni galmaa'u kan ta'e fakkeenyaaf sirni gadaa bu'aa sirna federaalizimiitiin. Itoophiyaan biyya uummanni ishee afaan hedduu dubbatu amantiif aadaa adda addaa qabu ta'us hedduminni jiru beekamtii osoo hin argatiin baroota dheeraaf tureera. Gochi kun guddina biyyaa guddubatti kan harkisuuf waliin jireenya uummataallee kan booreessudha jedhu Dr. Kabbadan. Yeroo ammaa Itoophiyaan sirna federaalizimii hordofti. Mootummaanis hedduminni biyyattiif eebba ta'uusaa hubachuun heddumina jiruuf beekamtii kennuun guddina biyyaaf itti fayyadamaa jira jedhu Dr. Kabbadan. Maqaa tokkummaatiin kan uummata hacuucuutu hin taane tokkummaa keessatti hedduminaan
heddumminnis beekamtii argatee tokkummaan biyyaas beekamtii argatee kan walii wajjiniin deemu tokko irratti feewwatu hin taane hunduu wal faana eenyummaan hunduu wal faana akka inni guddatu kabaja wal qixxee qabu kana walitti fidee akkuma heera mootummaarra urjiin gidduu alaabaa heera mootummaarra taa'ee jiru sun alaabaarras taa'ee jiru uummatni eenyummaa garaagaraa qabu walitti immoo dhufee biyya waloo ijaarrachuu danda'a. Hawaasa siyaas-dinagdee tokko mul'ata waloo qabu galma waloo qabu ijaara. Otuu eenyummaansaa hin hacuucamin kan jedhu seenessa waloo jennee yommuu kaasnu jechuudha. Heera mootummaa federaalaa keeyyata 88 lakkoofsa 2 jalatti mootummaan eenyummaa saboota sablammootaa fi uummattootaa kabajuu fi kanuma irratti hundaa'uudhaan gidduu isaaniitti walqixxummaa tokkummaaf obbolummaa cimsuu qabaa jedha. Keeyyanni kun heera mootummaa federaalaa qofa irratti osoo hin ta'in heera mootummoota naannolee irrattis ni argama. Mirgaaf walqixxummaa sabaaf sablammootaa heera biyyattii irra jiru haala sirriin kan hojiirra oole garuu bara mootummaa jijjiiramaatii jedhu Dr. Kabbadan. Naannoleen dur deeggaraa jedhaman maal deeggaru abbaadha malee jedhamee abbaa ta'anii akka isaan hoogganaa olaanaa biyyattii akka ta'an ta'ee jira jechuudha. Mana maree federeeshinii jennu, paarlaamaa keessatti jennu, hojii raawwachiisaa keessatti jennu, seera hiiktuu keessatti jennu bakka hundaattuu hirmaannaan isaanii dabalee jira. Sabootaaf sablammoonni biyyattii hundi rakkoo qaban mariin furuun tokkummaaf obbolummaa cimsachuun biyya waloon qaban guddisuu qabuudhaaman. Heddumminni keenyaaf walqixxummaan keenya immoo biyya keenya waloo ijaaruudhaaf qabeenya uummanni egeree qabu madda rakkoo jiruu qoratee furmaata kaa'a. Biyyi keenya immoo biyya guddaadha. Rakkoodhuma turee wajjiniin biyya seenaa gaariis qabduudha immoo biyya injifannoo waloo immoo qabduudha. Aduwaa ilaaluun hin danda'ama. Jijjiirama amma argamee dhannamaa jirru kana akka tasaa kan dhufe miti. Isuma xaartanii fiddanii faarsaatti kaffaltan kana kan isin hirkaa butuu barbaadu immoo jira. Heddumminni keessan abaarsaa kan jechaa jiru jira. Abaarsa miti eebbaa jedhanii dura dhaabbadhaa.